Egaa komantiin kuni baga qalee anis nan qalaa. Heelen gubatu malee naman gubuu jedha komantiin kuni. Eessarraa dhufe laa eenyutu barreesse akkamitti barreeffame isa jedhu. Yeroo darbe mucichi guyyaa 3 dura mucichi dhiiraa haadha isaa qaleef ni beektu dhageessaniirtu namni hundi keenya Oromoo keenya keessaa waan addaa hin taane waan dhoksaa miti. Baay'een immoo qalmaata sana kan caaluun mana keessatti kan reeban kan maal godhan abbaa ofii haadha ofii ni jiru. Waaqayyoon nutti araaramu. Ashama hordoftoota nagaa keessanii nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan yoo baay'ateef namaaf malee innuu kan waaqayyoo malee kan nama humayyuu namaan godhu. Kuno nagaan ofii yoo namatti ka'ee gar kanatti nama deemsisaa. Kan ofii kan dhuunfaa ofii jechuudha. Garuu waaqayyoon nagaasaa yoo namaa kenne iddoo harka kee ol fuudhii seexanni namaan jettetti nama dhowwaa. Iddoo godhi namaan seexanni jette dhiisi namaan jedhee waaqayyoon bakka gaarii jaalatee fedhee kunoo guyyaa kanaan nu eege malee harki keenya arrabni keenya miilli keenya deemichi keenya lapheen keenya silaaddoo fofokkisaa gadhee hajaa bakka waan baay'ee hojjataa oola jechuudha. Garuu nagaan sanuu taanan akka kanatti walitti haasofne. Egaa komantii kana akkuma argaa jirtan ijoolleen viidiyoo hojjetanii waa'ee haadhaa akkamitti qalamti haati isa jedhamu. Baay'een isaanii kan dhimma haadhaa hin qabne dhamdhama haadhaa hin qabne itti dadhabde malee maalummaa haadhaa hin beekne kan akka abbaa haati manaa tokko mana keessaa abbaa manaa kooteetotoo jirtu kan akkasitti dhamdhama hin beekneen jira. Kan akka kanaa ilmoonis irraa dhalatte itti dadhabde haati dhamdhama haadhaa wallaalee tokko viidiyoo sana kan akkasii jala deemanii kan barreessan baay'eedha. Isa keessaa mucicha kana mucaa suuraa isaallee gadi baasanii anumtillee gara dhumaa isiniifan ka'a. Egaa baga qalee anillee qaluufanii Heelen gubattu malee naman gubduu jedhe. Dhugaa qaba gaa Heelen gubattu malee naman gubduu kanaafi qale haadha jechuudha. Haati gumnaan gube waan ta'eef haati qallaan qalee kanaaf qalee jechuudha. Kuni endoo mootummaa meetaan bira too fidanii nan qala dhugaa waaqa nan mashiikan nan kuta. Yamir እግዚአብሔርን nan kuta biyya lafaasa kana malee maal kan kana jedhe kan garuu akka waaqatti harka maaliitu ishii barreessa amma gadhee akkana kan baqa namni meeqaa shaangulliitiin akkana akka jirtu beektu garuu haatitti dadhabde. Haa waa'ee haadhaa bichaa miti kamiinuu saayidii kamiinuu. Haati mana keessaa ta'u gubattu abbaan manaa bashaadee tasnaanna'ee laphee dhiibee deema. Gubannaan ishii tokkollee gadi ba'uu hin danda'u. Yoo baasuu barbaadde immoo waan ittiin dhoksu, waan ittiin hirra dibu barbaada. Akka kanaa ilmoon haadha kun akkana gootee rigdee maal gooti ilmoo akkamitti ilmoon koo kana jedhee himattiree haati. Sababni inni haadha qalee fi mucaan immoo obboleettiin dubbatteetti. Gara Dubaay ayidiitu jalaa hafe moo maali jedhanii sababa kooti jetteetti sababa kooti qalee sababa maaliif yoo birriin akkaawuntii irra jiru natti naannoofne birriin natti hojjette ayidiin naan hojjetamne ani Dubaay hin deemne jedheeti sababa kootitti deebi'e yoo maqaas akkaawuntii keetirra birriin shii jira waan ta'eef birriin mucaa ishee Dubaay jirtu yoo natti hin darbine sin qala jedhee kun dhumarra qalatee jechuudha. Isa dhugaa dubbachuu fi namoonni akkanaa eegame karaa ittiin dubbannu sumaan goonu yoo dubbanne sumaan waa'ee hin baasu. Anammaa dhugaa meeqatu akkanatti namni du'u akkanatti goodatti jaan argamu qalame kan nama meeqa dhokate. Waatamus waa'ee hin baasu garuu otoo mee firdiin tokko ni dhugaa inni nama sodaachisu jiraate namni akka waliin ajjeefne beektu. Infaradin sitti faradama akka jedhamu immoo amma mootummaan kun nama ajjeese ajjeefamu yoo jedhee baase firdii ofiifuu uume jedhama akka seeraatti. Bichaa garuu seerri cabsame seerri biyya lafaa cabsame immoo wanti tokko uumamuu qaba malee akka kanatti eenyumtuu nama waan fedhe gochuu danda'a kana bara. Kanarra wanti biraa maaltu jira?
abbaan manaa manaa qalaati mana abbaa manaa qalti haati ilmoo haadha qalaa namni abbaan fedhe sarraatanyaa ijoollee lama qalti mana namaa galtee nama lama tokko miti namni daandiitti wal ajjeesa abbaan manaa kunoo isin biratti duuteet hin beeku akkamitti duute jedha ani mucaa duutee sana beektu kan artistii isun biratti duute achumatti duute rafa ta'ee dhugaanshi akkanaan duute too dubbate haa ta'u bakka seerri kanatu kana kun ta'uu qaba ragaa akkanatti argame kanaan kana gaafatamuu qaba yookiin kun kanaa baasu sababa kana godhe jedhee seerri dubbatu hin jiru yoo mul'ate seerri hidhu hin jiru seerri waa godhu hin jiru ኢትዮጵያ ውስጥ ለቲክቶክ ሆኗል እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በቃ ከወረ ዱኤ ቲክቶክ ዳተ ወይ ቤሎ ጄሰ ወንተ አሲን ጣሊን ጎዳዳ ዩቲዩብ ዳንዘን ጀተዳ ቪውን እንደማ በቃ ላይክ ዳ ሼር ኮፒ ሊንክ ምናምን ለዚሁ በቃ ለኛ ሆኗል ማለ ዋን ከራ ሴረት የነማ ዱጋ ቀቡ ሰናፍ በኪ ዲግኒ ሳባከቡ ኤፉምቱን ጅሩ isuma dhugaan isinitti machu garuu amma danda'ameeni otoo namni namaan waliin babbaase warra kana shakkana jettu amma barreeffama kanaan kana jettu kana namnumti dhuunfa numti bakka karuma ta'ee numnaan itti fudhatanii dhugaan jira karaa seeraa dhiisanii yemir karaa seeraa dhiisanii karum kaaniin dhoksaadhumaan ingootee ta'i jedhanii gochuudha yemir dhugaa waaqa barbaadanii argatanii kun amma godheedha isa ajjeesirrammoo isa kanatu ajjeese isa jedhe kanatu ajjeese jechuudha haatittiin teessee eeggattu guyyaa du'a ishii so baay'ee ulfaata dhugaa waaqayyo dubbachuuf biyyi lafaa kuni maali jettu isin እንደው ሲጀመር yoo nama maraate sammuu isaa gadi dhiise seelonni isaa gadi dhiisanii waa haaduu yookiin haalbee haadha irratti fudhata malee namni haadha irraa dhalate akkamitti sijammar haadha irratti ajjeesuu amma kukkutee lubbuu amma billiiti baasechi kaa'u miti እንደው harka isaa irratti ol fuudhunu akkamitti danda'ameef nama biraa horma jettu for example inni sun abbaa biddeenaa kooti haadha biddeenaa kooti horma sana haadha nama dhalte iski asibu dhiirumti kanan beeka ilmoo isaarraa ka'ee haadha manaa isaarraa ka'ee haadha isaa laalee maal jee tilmaamuu danda'a hin dhorka kunuu jechuudha marziin maali akka farca'e homaa wanti hin beeku hin jiru dhugaa waaqaa dubbachuuf biyya keenyatti Itoophiyaa yabaasaa dhugaa summiin faca'ee jira garuu jawwichatu bayee hojjechaa jira ta'ee qilleensarras laphee namaa keessa seenee kaa qilleensarra amma baay'ee hojjechaa hin jiru laphee namaa keessa hojjechaa jira maaliif anamma torbee kana naannoo kooti walisoo mucaa bareeddu akkam bareeddu emnatiidhaan infaarfatti kolleejjii baratti duwwaa tokko kolleejjiidhaa fuudhaniiti duwwaa torba geessanii guyyaa 3 bulchanii arfaffaa ila fuudhanii guyyaa 2 bulchanii bilbilanii mana wona keessan jira abbaata bifaaniin beeku bakka affanameen jira itti dubbachiisan sana booda guyyaa arfaffaa irratti du'uun shi dhagaame jechuudha gara shanaffaatti reenfi argame barbaadame sana booda eenyu akka qalee maal akka qalee waan argamu hin jiru bakka kolleejjii fudhatame duwwaa torba daka sanatti immoo qalamte harmishiillee amma muramutti asii dhugaa dubbachuuf suuraa kaasanii jechuudha asuma ammoo naannoo koo kana maabiraatiin qabe kil godhe gaafuma ishee awwaalan asii immoo isa qabe tokko immoo guddaa nama waggaa 20 wayii dhaqee uffata miiccachaa ture jedhanii lagarratti horiin itti dhufanii jedhu ijoolleen bira jiran narraa ofaa ijoollee jedhanii na uffata miiccatu ijoollee achi narraa ofaa jedhanii ijoolleen achirraa ofanii uffanni isaa miiccame qooree jedhan namicha achiin socho'an ijoolleemti sininnaatti deebi'anii gadi gombifamee achi keessa goonnii tokkotti amee jiran bishaanitti bu'eef garuu rakkatee goonniitti bishaan nama nyaatame itti du'anii miti namicha guddaadhame 20 achi herreegame amma sasuma naannoon koo haanuma kanammoo nama jaasassaabaniit otoo affananii ijoollee jiranuu waaqnumti ijoollee hargee poolisiin qabe as fidan magaala irraa gara asiitti sijammar torbee 2 as naannoo kanammoo isa badii jechuudha
Kuni maal jechuudha? Hafuurichi baqanni waannichi ol bahee asirratti socho'ee hojjechaa jira. Laphee namaa keessa galee garuu. Maaltu akka ta'aa jiru akkam akka godhan hin beekan. Namni muluun amma naannoo keenya mana barumsaa ijoollee dhaabnu moo dhaabiin reefu dhufe jedhan nu bira immoo wanti kun duraanillee baay'een jiru yaa Finfinneedha magaalaa gurguddaa irratti beekama. Amma garuu asi namoonni baay'een maatiin bakka hin dhaamna ijoollee keenya mana barumsaa jechaa jiru jechuudha. Inni kun taa'ee hojjechaa jira hafuurichi facaafamee jechuudha. Waan biraa miti waan addaa miti. Kunis dargaggeessa eenyu jedhee baratee yoo nama taatas deebi'ee ati na tamarsiisi ati na hojjechiisi ati na deemsiisi ati na fuusiisi ati na heerumsiisi ati haadha manaa faana na bulchi iyyuutu maddee ta'a. Garamitti garagalee ciisu sa'aatii jaatti akkamitti garagalu torbatti akkam godhuu maddeetu tafe bakka ijoollee dargaggeessaa boodanaatti. Haadha koo garamitti yookiin abbaa koo garamitti garagalee rafu sa'aatii jaatti torbatti saddeetitti innaan kan maal nyaadhu maal akka manaa gootu. Akka isaan ta'u xaaxaran barsiisan itti dadhaban jiran achirraa deemee daandii deemuun hin deemu. Sababni har'a dargaggeessa ta'es deebi'ee haadha qaluu maaltu jiramee guddiftee fincaan saf keessa yaafte dadhabdeeti dugdatti baatte ji'oota amma sanaa garaatti baatte guddiftee asiin geesse maal tafe jedhee qalee harka irratti fuudhee. Ishiin illee nyaatte. Innuu bade kichuutti kan waqafamaa biyya lafaarra jiraatu kan harkisaa dhiigan jiraatu ishiin illee firii gaarii dhugaa lafa keessa deemte yoo deemtesi akkaataatti qalamtee tulfaatadha malee. Innaa maal jettu sin kana jechuu barbaadeen maal godhusa kana gola keenyatti dhugaa waaqamaatii keenya iddoo teenyutti kadhanni nama miskiina nama tokko nama baay'ee sirreessuu danda'a gola nama baay'ee seenuu danda'a. Yamir maatii keessaniif iddoo teessan taa'aa kadhadhaa dhugaan jedha.